Kada badha mela cengete no. Maal ta'e? Ani nan dhukkubsadhe. Keetii mucaan? Deesseetti moo maayidha eessaa dhufte obboleetti? Diimturraan. Ana diimturra. Maal taateetti? Ergan da'een boodan dhukkubsadhe. Amma mirga deesse? Torbi darbateera. Torbi tokko hospitaala mitiise. Biyyesuusin. Torbeetti deessee dhuftee waldaa teessee ilaalame. Dubartiin amma deetamma kana taaturu yeroo ulfaatu aykebdi maal immoo ngoone namni fayyina barbaacha warri fiddan kaa kottaame maal taate akkam godha ala deessu nagaadhumaan deesse okay torban qajeloo darbe okay sa'aatii 5 irra deesse guyyaa keessa baroodhumaa teesse halkan sa'aatii 2 yeroo ga'u akka tokko mataa fi garaa keessa na dhukkubatte halkan sa'aatii 3 ga'e halkan narrafatte lafa kaate kurrifatte maqaa Yesuus seenee mataa sin qabe qobaa kon jira faazeriin ko mana jiran ollaa biraatti hin fiige hin jiran achumaan booddee osuma ko biraan fiige isaanii fideen dhufe haala fideen dhufu tasuma asaan jirtu achumaan otuu qabnu bari'eela yoom dhuftan deemtuudha gaafa qarsaa dhufne torban kaleessaa dhufne hospitaala dhuftu hospitaala dhuma turre hospitaala baatee dhuftanii har kale ingedda baanee obboleessaa ko biraan ture obboleessi ko ortodoksii turani inni kun hospitaalaan barbaachisu xabala geessinaadhani eeshi ani immoo lakki hin ta'uun jedheen eeshi xaballi al tokkoon fayyisaadhani keenya immoo al lamaan fayyisaay harama dhuftaniitiin irra dhufne budaan nyaate budaan sun immoo achuma jirti gooftaan mangaagaa qabeeraaf ammayyuu immoo garaan kutanne wottifatanii eegaa jiru namni amanu harka isaa mirgaa fudhate iyyana duuka ani nyaatama jedhu amma reeffa dhufeetu gala jedhanii eegaa jiru reeffi ishee garuu hin galu saaxinii reeffaatiif sagalee wayyoo eegaa jiru ililleedhaan wal caccabsaatti galu akkasu ta'a gooftaan dubbii garagalchee dafa harka mirgaa fudhi aameen jedhe mee harka keessa mirgaa fudhatti waaqayyo dubbii garagalcheedha Nafti kana fuudhe kottu fuudhetti kana qabii fuudhe qitaame gaddarbadhu bakka akkuma gadatti waa'ee dhuma isheetti tadhaa'ennaan faayila namaa keessaa kan ishee gaddarbatameera hayya ishiin tufame eeyo maqaan kee Yeshii bakka tufame bali sarkee ija koo keessa na ilaali godaani keessa tokko lama sadii Arana beketa. Afur digim. Harka chat kabati by Jesus meda. Arana beketa. Tok. Lam. Sagale guddaran dafcara ni keessa dem. Left kuda bit. Ila jolla bit kabati operation afur atar. Lam. La kan godu la. Wayyan sha bidala. Ajjeesuuf turani guyyaa afurtu shaafe. Ergamaan gooftaa gidduu gale du'a yeshii jireenyatti geddareera. Dafi arga gal furi ameen jedhika go iyyi sagalee guddaan caran wari tokko lama bilisa maqaa Yesuus Kiristoos kayo obboleetti arga walitti buusaa gadi fidaa Yesuusiif kay eewda gooftaadhaaf iyyee fooricee walitti fidi amma deemi obboleetti nagaadhaan deemi obboleetti deemi fayyiteetta dinqinoo Yesuus ilmi waaqayyoo Yesuus afura budaa sirraa caccabseera deemi atti nagaadha maqaa Yesuusiin gammachuun manatti galte ofin akkamitti dhufte yeroo dhufte nama qabnee dhufne hin qabamtu silo nama jaa bukkee qabnee dhufne nama jaa bukkee harka sili tokkochi kana nama lamatu qabalan eeshi hospitaala dhuma keessa nama jaa qabnee marfeen tokko waraaname qaamni hundi si waraanamaadha akkatti waraana nu dhabani la jarri nama lama akkasi qabneennan harka kana nama jaan qabne miilas nama lama qab eewda iyyee fooricee gooftichaaf galata fiduu kan danda'u amma deemuuf danda'u obboleetti fayyinisiif ta'eera namaan qabamtee dhufte amma garuu ilaala inni kana godhe maqaan isaa Yesuus golgoota irratti qullaasaa fannifamee dhiiga qulqulluu kan nu dhangalaase Yesuus eewda ol fuudhee Yesuusidha bara baraan fayyiteetti arga kan fuudhe